conflict began as a power struggle between the government and a former ruling party. Oro Guduru Wallagana Muru Jadaga Jarte Halela Militia Amara Hamakafan Nojodin Sochonura Watamamal Babanege Vijaratoti Oromia Media Network Dugis Lubun Namadabru Horim Bayen Samamuf Kabinil Gubachu Batama Yeun Ingida Gabas Miraskaba Eregama Adaga Africa Olisajon Obasajo Walim Bilbilan Kamariat Barresal Olanan Abat Mot Gamtomania Antonio Guterres Ethiopia Nagana Kbuf Abdin Jirachu Befes Adunya Waranka Ethiopia Hajotan Kudana Free Kudamu Jirhan Absi Suram Milkof Tule Nagadurani Sun Davisani Fiduni Nulfatin in Alkorata Gaf Africa Alex Diwali Eragama Nadagaf Africa America David Satterfield Moimal Ethiopia Goden Kondalis to Bistabe Jadan Waltik Amnesante Wina Ethiopia Nagabus of Motuman Trasia Ethiopia Jiduak Bauk Abu Ragudan TPL Motuman Isaiah Safa Workload Ethiopia Hesa Permachu Kovadontane Adem Sarara Legufachi Sajirjachuni Matu Dabas Africa Reporter Abraham Brugade Odu Alatin Mobilit Africa Ghana Timal Hatoins Akra kilometer Ibisadi Ratay Namotu Kutani Torbayo Duan Shantam Sagalim Momadan Gari Ibidbatu Dokdoke Abanase Balabuse Jelani Amajid Dam Tokbari Kumla Mafi Damila Mahbuto Kamnuti Karabada Baret Sandabart Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu har'aaf qabnu isinitti himna oduu kan isinitti himan Yihun Ingadaati. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Amuruu fi Jaardagaa Jaarteetti haleellaan milishaa Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'aniin nurratti raawwatamu ammallee hin dhaabbanne jedhan jiraattonni. Haleellaa milishaa faannoon itti fufiinsaan lubbuun namaa darbaa jiraachuu horiin saamamuu fi qabeenyi gubamaa jiraachuu kan himan jiraattonni weerara daangaa Oromiyaa irratti baname kana uummanni Oromoo nuuf haa beekuu jedhu. Mootummaan naannoo Amaaraa milishaa maqaa faannoo jedhuun socho'u kana itti fufiinsaan hidhachiisuuf malee hidhannoo hiikkachiisuuf karooraa akka hin qabne tibbana ibsuunsaa waan yaadatamudha. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. Weerara babal'ifannaa lafaa giddugala godhachuun milishaan Amaaraa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Bahaatti itti fufiinsaan raawwataa jiruun aanaalee hedduu keessatti hawaasni rakkoo jabaarra bu'ee jiraachuu gabaasaa turre. Haleellaa milishaan Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'u godinaalee kanneen itti raawwatuun ji'oota muraasaas lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii darbu, horiin hedduun saamamu, manneeniif midhaan dabalatee qabeenyi hawaasichaa guddaan gubamuu fi lafti bal'aan humnoota kanneeniin weeraramee jiraachuu odeeffannoon hawaasarraa yeroo garagaraatti nu qaqqabaa turee fi ragaan keessoo mootummaatti arganne ni mirkaneessa. Haleellaan weerara lafaa galma godhate kun ammas nurraa hin dhaabbannee jedhu jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Amuruu fi Jaardagaa Jaarteetti dubbifne. Tibbanuma aanaa Amuruu ganda Cidhatti jedhamtu keessatti yoo xiqqaate namoota 15 irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwachuu kan himan jiraattonni kaleessas aanaa Jaardagaa Jaarteetti nama tokko nurraa ajjeesanii jedhu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Cidhatti bakka jedhamutti uummata Finxaaleeyyiin Amaaraa buqqisuu fi ajjeesuun uummata baay'ee nu harkatti ajjeesanii namoota baay'eetu du'ee jira. Daa'imman haadholiin du'aniiti jiru. Qabeenyi uummata gubachuun manneen gubachuun itti fufee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa kun utuma qaamni nageenya mootummaa jiru horii uummataa oofuu kana itti fufaniiti kan isaan jiran. Magaalis sodaa guddaa keessa kan inni jiru. Uummata naannoo Cidhatti Arar Jaarsoo jedhamu kana bakka kana jiran manatti naqanii jimilaatiin bakka tokkotti hanga nama 10 olii kan isaan gubanii. Maqaan koo Mul'ataan jedhama. Bakki keenya Horroo Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaarteedha. Gara keenya kana namni ilma hammaate, ilma hammaate, akka jaldeessarree horiirra midhaan irraa oofanii deebisu. Kun garuu ni hammaate baay'ee. Waraana qindaa'aadha waraanni sirraan waraana jiru. Waraana mootummaa Amaaraati. Faannoo ka jedhamu naannoon keenya daangaa Amaaraa fi Oromiyaa ka jedhamu laga Abbayyaatti taanee jirra.
achiin ba'anii isaanis sarara waraana baranii mucaa tokko nu alaa jeesan. Naannoo cidhattiitti gammaatti nama 15 jedhanii. Haleellaa gandichatti raawwatamerraa namoonni lubbuun oolan yeroo ammaa qe'ee ofiirraa buqqa'anii magaalaa Amuruu buufatanii jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN qabeenyi isaanii guutummaatti saamame kanaafis gubamuu ibsaniiru. Aanaa Amuruutti yeroo haleellaan garee milishaa faannootiin raawwatamutti qaamni mootummaa neetwoorkii balleessuun hawaasni haala mudatellee dhagahee akka waliif hin birmanne danquu ibsan. Qaamni mootummaa hidhannoo nurraa hiikuun haleellaaf nu saaxiluurraa eegalee hanga ulaa quunnamtii cufuun hawaasni rakkoo mudate dhagahee akka waliif hin birmanne taasisuutti daba nurratti raawwataa jiruun ifatti gochicha keessatti qooda fudhataa jira jedhu. Neetwoorkii mootummaan neetwoorkii balleesseetu kan inni kana hunda raawwachiisee erga taateen kun ta'ee uummanni buqqee lubbuun namoota hedduu darbee booda kan neetwoorkiin gadhiifame. Qabeenya saamanii qabeenya saamuus laabarame amma horii fudhatu midhaan immoo Afis ta'u hundumaa nama gubu. Achiisin kaasna jedhaniituma uummatatti silaa mootummaan qabeenya irraa eenyu meeshaarraa funaaneera isin kaasna maa hidhabdaniin taa'ina isin sirumaa yabdiin qabdanii jedhanii bilbilaan hin doorsisu namoonni homaa wanti duuba deebisaan jedhutu waan hin jirree fi uummanni rakkate asiin aanaa Amuruu aanaa jaarteetii gadi halkan karaa rafuu hin qabnu hin sodaannan baqannaa dhufa waraanni mootummaa illee waraanni mootummaa yommaa dhufu ijoollee sassaabee dargaggeessa ka fakkaatu sassaabee fuudhee mana hidhaatti naqaa reeba jaarsa reeba jaartiin reeba midhaan isaanii seela guyyaa tokko gaafa duraa taateen kun ta'e namoota 5 ajjeesanii turanii warri sun dhufanii gaafa sana birmannaadha jedhanii dhufanii midhaan namaa gubanii galanii isaan ofuma isaanii mana yaalaa horii otoo hin hafiin mana yaalaa horii gubaniitti galanidha. Haleellaan kun gama shawaa bahaatiin isitti fufee qe'een Oromoo Karrayyuu guyyaa guyyaan weeraramaa jiraachuu ibsu jiraattonni weerara kanaan gandoonni aanaa Fantaallee hedduun hidhattoota naannoo Amaaraatiin to'atamanii jiraachuu ibsuun weerarri kun keessumaa erga abbootiin gadaa fi miseensonni jila gadaa Karrayyuu ajjeefamanii as hammaatee jiraachuu OMN itti himaniiru. Weerara babal'ifannaa lafaa naannoon Amaaraa daangaa Oromiyaa sarbee hidhattoota isaa bobbaasuun nurratti raawwataa jiru kana Oromoo hundinuu faa beekuu kan jedhan namoonni godina Horroo Guduruu Wallaggaatii OMN'f yaada kennan dhimmichi waa'ee birmadummaa daangaa ofii kabachiifachuu ta'uu hubachuutu barbaachisaan dhaamsa isaaniiti. Kanarraa kana aanaa Amuruu humni faannoo jedhamu konkolaataa 20 dhufee galee jedhan faannoo jechaa deemu daandii irra darbanii jedhan Oromoon nuufaa birmatu akka daangaarra jirrus nuufaa baruu dhaloonni garanaa ta'es ani biyyan qabaa jedhe akka kottutu gara isaatti deebi'ee gara biyya isaatti deebi'ee waan qabuun uummata isaa deeggaree dura dhaabbate natti tola. Garee milishaa faannoo kallattii garagaraan hawaasa dararaa jiru kana duuba deeggarsi mootummaa naannoo Amaaraa fi abbootii qabeenyaa naannichaa jiraachuun ifatti mul'ata. Mootummaan naannoo Amaaraa garee milishaa yakkoota suukanneessoo kutaalee biyyattii garagaraatti raawwateen himatamu kana cimsuu malee hidhannoo hiikkachiisuuf karoora hin qabu jechuun sibbana ejjennoo isaa ifatti beeksisuunis waan yaadatamu. Gara oduu itti aanutti wayita ceenu Oromiyaa, Somaalee fi naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaatti gogiinsi yeroo ammaa mudatee jiru waggoota 40 darbanitti kan mudatan keessaa isa hammaataa ta'uu USAID ibse. Roobni dhabamuu wal qabatee hongee Itoophiyaatti mudatee jiruun baay'inni namoota hanqina midhaan nyaataaf saaxilamanii kan bara darbee wal bira qabamee yoo ilaalamu harka 15 dabaluu kan hime dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa USAID lammiilee rakkoo keessa jiraniif birmannaa taasisaa jiraachuusaa ibsee jira. Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti gogiinsa hammaataa waggoota 40 darban keessa mul'atee hin beekne kanaan uummanni fala dhabuun yeroo horiinsaa margaa fi bishaan dhabdee duraa dhumtu callisee ilaaluuf dirqameera kan jedhu USAID'n horsiifatee bultoota sababa hongeen jiruuf jireenyi isaanii balaarraa bu'e baraaruuf gargaarsa birrii miiliyoona 600 ramadee hojjetaa jiraachuu beeksise. Oromiyaa fi kutaalee biyyattii hongeen hubamanii jiran tokko tokkotti waggoota 4 darbaniif roobni gahaan akka hin turre dubbatu jiraattonni iddoowwan hongeen hamaan kun itti mudate keessumaa hawaasni horsiisee bulaa jiruuf jireenyi isaa balaa jalatti kufee jira. Horiin qabeenya hawaasichaa ta'an hedduminaan dhumanii jiru. Hongeen kun gara beelaatti cehuun lubbuu namaallee gaaga'uu eegaleeti kan argamu. Keessumaa godinaalee kibba bahaa Oromiyaatti kan hammaate balaan kun Boorana, Baalee Bahaa, Gujii Lameenii fi Karrayyuutti gaaga'ama hamaa hordofsiisuun jireenya hawaasichaa qormaata jabaaf saaxilee jira. Gara godinaalee Harargeettis babal'achuu akka danda'u tilmaamameera. Hammam dhaabbileen akka USAID hawaasa balaa hongee jala jiruuf birmannaa taasisaa jiraachuu ibsanis iddoowwan hedduu gargaarsi qaqqabaa akka hin jirre komata hawaasni
iddoowwan gargaarsi qaqqabettis birmannaan taasifame hawaasicha baraaruuf ga'aa akka hin taane ibsameera. Keessumaa xiyyeeffannoon qaamni mootummaa dhimmichaa fi kenne laafaa ta'uun komii jabaa uumeeti kan argamu. Qaamni mootummaa birmannaa gahaa gochuu dhabuun cinatti hojii of eeggannoo dursaa hojjetamuuf maluun hawaasa kana baraaruuf tattaaffiin taasisa jiraachuu dhabuu fi erga hongeen kun mudatees rakkoon kun beekamee birmannaa malu akka hin arganneef danquun gaaga'ama hawaasaa mudate hammeesseera jedhamuun komatamaa jira. Waduudhuma walqabatuun godina Gujii Aanaa Sabbaa Booruutti roobni cimaan roobee beeylada 1,200 ol galaafatee jedha gabaasni BBC. Aanaalee Sabbaa Booruu aanaalee kibba Oromiyaa hongeen miidhamanii jiran keessaati. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa godina Gujii obbo Liiban Dabbasoo aanaalee godinni Gujii qabu keessaa 7 aanaalee gammoojjii ta'uu ibsuun aanaaleen kunniin keessatti roobni ganna hin turre jedhan. Roobni hagayyaas ni hafe. Sababa kanaan hongeen miidhaa jabaa geessisee jedhu yaada BBCf kennaniin. Hanga ammaatti godinichatti qofaa sababa hongeetiin beeyladni 23,000 caalan akka dhumanii fi 65,000 kan ta'an ammoo deeggarsa namaatiin kan lafaa kaafaman ta'uu dubbatanii jiru. Roobni guyyaa lamaan dura roobe aanaalee hedduu keessatti horii hongeen miidhee jiru kan hedduu ajjeesee jira. Aanaa Sabbaa Booruutti qofaa sababa rooba dheengaddaa kanaan beeyladi 1,205 caalan dhumanii jiru. Lafti qonnaa jallisiin oomishamaa ture hektaarri 103 manca'eeraa jedhan. Ragaan kun kanaanaa tokko qofti kan walitti qabame ta'ulleen sababa rakkoo kanaatiin aanaalee akka Gumii Eeldalloo, Goorodoolaa fi aanaalee gammoojjii biroottis miidhaa wal fakkaatu akka gahe himan. Beelladi sababa roobaatiin du'an kun kan miidhaa bonaatiif jecha rooba irraa hafuu dadhaban yoo ta'u iddoowwan kaanicha ammoo lolaadhaan kan fudhataman ta'us eeree jira. Ragaa hanga ammaatti qabnuun aanaalee godina keenyaa keessatti namni 200,000 fi 38 caalu gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu haalli hongee ammallee ulfaachaatuma deemaa jedhan. Beelladi miiliyoonaa walakkaatu ammoo deeggarsa nyaataa fi qorichoota adda addaa akka barbaadu aangaan kun himanii jiru. Gargaarsi namaa fi beelladaaf dhihaatu hamma miidhaa gahee wajjin kan wal hin madaalle akka ta'ee fi qaamni dhimmi ilaalu hundi lubbuu beelladaa fi miidhaa namarra gahuu malu hir'isuuf deeggarsa akka taasisaniif waamicha dhiheessan obbo Liiban. Godinaalee lixa giddugalaa fi kibba Oromiyaatti tibbana lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota bilisiginnaa gidduutti tufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu odeeffannoon jiraattotaa fi maddeen waraanaa irraa arganne ni mul'isa. Qaamni aangoorra jiru lixa Oromiyaatti iddoowwan to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran gadhiisisuuf humna waraanaa lakkoofsaan guddaa garasitti bobbaasuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN haa ta'u malee itti hin milkoofne jedhu. Waraanni guddaan kallattii garaagaraan gara godinaalee Wallaggaa afraniitti bobbaafame haleellaan jabaan waraana bilisummaa Oromoo irraa isa mudachuu fi kasaaraa waraanaa jabaa keessummeessaa jiraachuu maddeen waraanaa fi jiraattota irraa odeeffannoon arganne ni mirkaneessa. Godina Wallaggaa lixaa fi qeella Wallaggaatti kan argaman aanaalee Begii, Qondaalaa, Gidaamii, Jimmaa Horroo fi Anfilloo dabalatee iddoowwan hedduutti lola jabaatu jira kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN. Waraanni bilisiginnaa aanaalee kanneen to'annoo woboo jalaa baasuuf garasitti bobbaafamus akka itti hin milkoofne himanii jiru. Keessumaa aanaa Begiitti kan argamtu bakka Toongoo jedhamtutti lola jabaa taasifameen kasaaraan humna namaa fi loojistikii jabaan waraana bilisiginnaa mudateera. Hidhannoo hedduus boojineerraa jedhu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo. Haa ta'u malee gama waraana bilisiginnaatiin dhimma kanarratti wanti ibsame hin jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraattis lolli jabaan itti fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu kan ibsan maddeen odeeffannoo keenyaa bilisiginnaan lola tibbanatti jiruun hin milkoofne jedhu. Godinaalee Shawaa Lixaa fi Gujii dabalatee zooniiwwan biroottis lolli wal fakkaatu deemaa jiraachuu odeeffanneerra. Oduu keenya itti aanuun ergama addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waliin bilbilaan kan mari'atan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres Itoophiyaatti nagaan akka bu'uuf abdiin jira jedhu.
haa ta'u malee addunyaan waraana kaaba Itoophiyaa ji'oota 14 godhamaa jiru dhaabsisuutti osoo milkoofte illee biyyattiitti nageenya waaraa deebisuun ni ulfaataa jedhu xiinxalaa fi qorataan gaanfa Afrikaa Alex Deewal gama isaaniitiin. Itoophiyaatti haasawaa nagaa qofa osoo hin taane nagaatu barbaachisaa kan jedhan Alex Deewal yaalii Ameerikaa fi addunyaan Itoophiyaatti nagaa buusuuf godhaa jiranii fi adeemsa Abiy Ahmed irratti xiinxala bal'aa qopheessanii jiru.